mucattii kanaaf haa qaqqabanii halalee maraatu qawusiin har'a dhufte kun immoo hin miitiin dhibbaan dhibbatti jechuudha gaaddiseen ni miitiin jedheen ani sodaadhee jira. Maaliifuu namni tokko dubbitti namni hin amanne haasaa fi iyyaan kaballaan maali goote maaloo mucattiin hiriyaa kee miti ishiin daa'ima sabiyyiidha. Yoo dandeessan mucattii kana gadhiisaa yoo hin gadhiisnu jettan dhiisaa laaqaa fi obaasaa huccuurraa jijjiiraa eega qabattanii ishiinoo maasin hin goone mucattiin kunuu Yaasminuma faana rakkataa jirtiiti kun halalee eessaatti fidde yaa Yaasmin atillee rabbi ofirra sodaadhu ilmoo maal balleessite haadhatti ni manne bultuun kana naa qabin jenne ebelu kana na godhan jenne haadha qawusii irraa yoo dhalatan kun akkana mucayyoo ishiitiin taane ofiin taane namni kun ilmoo kana yoo danda'een guddisiin yoo jibbaa ilmoo qabaate maaf dhala duruma yaa rabbii kiyya garamummaatti deemaa jirra yaa uummata keenya garam deemaa jirra garamuma wal geessaa jirra dhugaan har'allee hedduu tokko na dhagaame dhufee hedduu tokko keessi kiyya nama daa'e viidiyoo Yaasmin gadhiifte takka argee jechuudha hedduu keessi kiyya nama daa'e maali yoo jettanii gaaddisee argaa jirtanii dhugaa dubbatuuf mucattiin kun miidhama guddaa keessa jirti miidhama guddaa keessa turtellee haati ishii dhalte gattee agammaallee kan hin barbaadin mucaan kun magaalaatti mana namaatti shaaraatti deemaallee turte dhugaa hedduu takka namatti dhagahama haati nama dhalte akkas nama gochuurra du'anii dachuma kana seenanii yookiin ishii du'an yoo dhaban namni illee namaa nahaa jechuudha kun haadha taate ani waan sanaa galaa hin jiru jechuudha uummata meeqa magaaluma kana keessatti mana arabaa dhokattee aga mucattiin dararamtee namni kaani ijatti ol yaasu kana mucattiin cimina ishiitiin maashaallah dhagaaddiseen cimtuudha nama ofittiin kaleessitu nama kaayyooti haadha ishii kanaa jecha biyyaayyuu baatee as dhuftee mucattiin kun waan asit dhalattee waan magaalaa kana keessa beektu miti hundaafiyyuu maal jechuu barbaade asirratti dararaa gaaddiseen argite kana ilmi namaanis hin ga'ini dhala namaanis hin gahin kana dhugaa baay'ee namatti dhagahama dhiifama sagaleen kiyya xiqqoo dhiifafannas jira mataan illee na dhukkuba garuu waan dubbatu qabu dubbadha dheetuma dhufee uummata keenya inna gaaddisee kana ammallee immoo waan ishiin ta'aa jirtu kana ni agartanii jechuudha gaafa duraarraa kaasnee agammallee viidiyoo ilaalaa turre aniin kun illee namni hedduun naa barreessaa jiranii maaliif gaaddisee cinaan dhaabbanne maan gargaarre naan jechaa jirtanii jechuudha. Ani gaaddisee kana gargaaruu jibbee miti yookiin bira dhaquu jibbee miti ani bakki nani jiruuf bakki isaan jiran tokkoffaa walirraa fagoo jirra kana malee isaanii bilbila isaanii takkallee hin qabu itti aanee immoo namni nageessus hin jiru duraan dursee immoo eeyyama jaarsa kiyyaan ala mana bahuun hin ta'u bultii kiyya dhaba mana kiyya dhaba ijoollee kiyyarraallee yoo na hidhan waanallee kunoo geessanii taraadhuma walidhaa jiranii waan isaan walirraa qaban waan isaan walitti qaban dachii namaarra ta'anii wal nyaataniif namni keenya kun ani waan hin beeku takka hin jiru namni nun dadhabne ambi nun dadhabne gaanumatu wal dadhabee jechuudha hundi keenya kun akkana kan wal dararaa jiran namuma keenya malee namni ambaallee keessa hin jiru mucattii kaan sana yoo taate afaanii waliin galanii ishiillee akka tokko godhaa jiranii jechuudha minyoota sanayyuu jechuudha. Ishiinis immoo aarsaa hiriitti ishiitii kaffaluuf jecha achitti hidhamtee baay'ee rakkataa turte irri caalaan immoo keenyumaan wal nyaataa jira jechuudha. Namtichi mataa moluu sanas agartanitti haati gaaddisee isallee bittee fiddee ishiittuu garagaraa jira jechuudha namtichi. Egaa namni fuula hidhatee fuula dhofkatee dhufu kun dabeessa yookiin immoo gowwaa yookiin nama waa balleessee yookiin nama balleessuuf deemudha. Almuhim ani kan hunda caalaa garaa kiyya nama deessee hedduu takka na dhagahame waan gaaddiseeti jechuudha gaafa duraallee akkam gochaa akka turte Yaasmin argaa turtanii dhugaa dubbatuuf mucattiin kun waama takka badii hin qabdu akka kiyyaatti badii takkitti hin qabdu haadha ishii kanaan bultuum namiidhee yookiin Yaasmin namiitee yookiin ebeluun namiidhee deemi nama naa qabi jettee waan himatte takkittiin hin jiru gaaddiseen dhugaa asirratti mucattii kana miidhuu hin qaban jedhee yaadanii isiniin kunis mee yaada keessan barreessuu dandeessu gaafa duraarraa mucattii kana bishaan keessa kaanii hammaama keessa kaanii ableedhaan doorsisanii jechuudha gaaddisee kana akka haadha tokkotti sanii akka obboleettii tokkotti akka dubartii tokkotti hedduu dhagahame jechuudha wanti gaaddisee kana maaliifuu mucattiin kun maal balleessite asitti as biratti maal balleessite kan akkana dararamtuuf wallaahi garaa nam nyaattani maaliifuu haadha gadheerraa abbaa gadheerraa dhalachuurra du'anii dachii kanatti yoo hafan irra wayyaadha yookiin gaafuma rabbiin garaa haadha sanan nama humutoo baxabaxamanii gabbaanii na jechisiisan dhugaa dubbatuudhaafi innaa asirratti maal jechuu barbaade seetanii
Yaasmiin har'ammoo intala qawusii takka fiddee dhuftee jechuudha. Ani Yemen kana keessatti namni mataan nagaa dalagu jira jedhee si yaadu kan dhufu tokkorra tokko wayyaa miti. Mee mucattiin kun maal ishii gootee akkanatti itti ol utaalti? Gaaddiseen dhugaa mucaa xiqqishuudha. Umurii ishiin illee xiqqishuudha. Eenyu isaan faana hin madaalamtu dhugaa dubbatuudhaa fi mucayyoo haphii ofii ishiituufuu qaama hin qabne kana asiif achi darbanii maaliif akkana godhuun bakka yookiin immoo ajjeesaatii hirmiinaa bahu kaa maal jenna reemee. Mucattiin kun aga feetee balleessitu aga feetee gootuba dhiiga keessanii nama keessan akkamitti olii gaffuruusitanii akkamitti akkanatti hin dhooftaniin mucattii kana wallaahi anna dhaga'aminde maalaadha ko haati ishii gattee firaa hin qabdu nama hin qabdu mucattiin kunillee deemnee gargaaruu hin dandeenya akkam goona yaa uummata keenya maal waliin nyaatina kan kolfaas waliin godhina namni kun nu kolfe namni nu kolfe quba nu qaban mee nuti tokko jechuun kanaa tokkummaan wal qaxaqqaxuudha baasanii me social media irratti mucattiin kun maal isin goote eesh zambaha zambiin shi maal balleessite mee gaaddiseen kun badiin shi kana jedha maal balleessite haadhatti ni manne bultuun kana naa qabin jenne ebeluu kana na godhen jenne haadha qawusii irraa yoo dhalatan kun akkana mucayyoo shiitiin taane ofiin taane namni kun ilmoo kana yoo danda'een guddisiin yoo jibbaa ilmoo qabaate maaf dhala durma hinde innaa maal jechuu barbaadeen amma immoo intala mataa qulfii Laallibalaa iyyaa deemtu kana yoo rabbiin sodaattan namni isaanii dhiyaattan namni bultuun fa'aatti Yaasmiin fa'aatti dhiyaattan mucattii kana irraa qaba booda fuuteenii ajjeeftiin ani mucattii kana jechuudha gaaddisee mee eega gaafa mucattii kana achitti hidhaniiti uccuun irra jirtuuf shaarbiin sun jijjiiramtee gara nama nyaattu gaaddisee nyaattee dhugdeeyyuu rabbuma kana beekaati maaliif ambinu miidhee ebeluun akkas nu godhe jenna reeme jaarsi kee dhiiraati illee taatu Yaasmiin jaarsi kee ilma dhiiraati ilmi dhiiraa bakka fedhetti yoo ta'e waan fedheenis godhee karaa fedhes ta'e harkaa bahuu danda'a mucattii kana gadhiisi yookiin immoo irraa dhorki saree maraatu irraa dhorki dhugaa har'a dhuftee akka saree mucattii kana kortee arrabsiteenii irra utaalte biyaansi namni bee dubbii akka nama dubbachiise mee wanti kun maaliif raawwate jedhee nama kana waa gaafata ishiin waa takka osoo hin dubbatiin jette haati manaanoo Yaasmiin kunoo teessee wajjin nyaatanii dhugaa jiranii waan qabaniiti maal godhiif ishiin kunoo dhuftee eessaa dhuftee maaliif itti fiddee moo toftaadhaan mucattii kana ajjeesisuuf moo ajjeesuuf deemtanii ani lamaanii mucattii qaluuf deemtu ishiin takkitti nama takkitti bar mucattiin kun gaaddisee jechuun daa'ima xiqqishuudha hinde mucayyoon goggogdee fuulli goge maaloo dhiisaanii rabbi keessan ofirra sodaadha yoo rabbiin beektan gaaddisee dhiisaa ani karaan deemes ishii gargaaruun qabu akkaataan ishiitti argadhus hin qabu ani immoo ijoollee kiyyarraa yoo hidhames namni anaallee naa qaqqabu hin jiru achi taa'ee namni anaaniif illee naan jechuun faayidaa akkanaaf hin qabu maaliif ijoollee kiyyarraa yoo waa ta'e namni guyyaa tokko ijoollee kiyya naa qabu ijoollee kiyya naa laalu hin jiru ani waan hin gochuu qabu keessa sagalee bichaa namaa ta'uu danda'a jechuudha sagalee namaa ta'uun dirqama kiyya kana malee waan addaa tokko waan hin godhu takkittiin hin jiru waan hin gochuu danda'u takkittiin hin jiru kanaafiyyuu waliin nyaatina dachiin hambaan hin dadhabne numa wal dadhabaa jira yaa Oromoo nama nutti hin kolfisiisina furmaata barbaaddadha lokeeshinii maal ka jettaniif immoo ijoolleen takkanii jirtanii biyya kana keessatti viizaa kaardii mataa keessanii dhuunfaa yoo qabaatiin lokeeshiniin hojjetu takkittiin hin jiru ani akkaataa isaanitti wallaaqan waaniif wallaaqa jiran maal wal godhaa jiran kana annaaf galaa hin jiru akkuma keessan kana fagoo taa'een viidiyoo kana laalaa innaa ani waan nama kana keessas galuu ega gaafa abdii fi magartuuti an kana keessa galuu hin barbaadu waan kaameraan ala waan nani godhame waan nani ta'aa jirus wanti beektan takka waan hin jirreefu an kana jedhee waan hundas bahee asirratti qaaquun barbaadu maalis ta'ugaa namni kiyya namuma kiyya jedhee ammallee immoo mucattii kanaaf sagalee ta'uu barbaada sagalee eenyutu sagalee ishiidhaaf ta'uu akka danda'u warra hollaa warra naannoo isaaniis jiran bakka isaanii warra jiran mucattii kanaaf haa qaqqabanii halalee maraatu qawusiin har'a dhufte kun immoo hin miitiin dhibbaan dhibbatti jechuudha gaaddisee ni miitiin jedheen ani sodaadhee jira maaliifuu namni tokko dubbiitti namni hin amanne haasaa fi iyyaan kaballaan maali goote maal mucattiin hiriyaa kee miti ishiin daa'ima sabiyyiidha yoo dandeessan mucattii kana gadhiisaa yoo hin gadhiisnu jettan dhiisaa laadhaa fi obaasaa huccuurraa jijjiiraa eega qabattanii ishiinoo maasin hin goone mucattiin kunuu Yaasmiinuma faana rakkataa jirtiiti kun halalee eessaatti fidde yaa Yaasmiin atillee rabbi ofirra sodaadhu ilmoo qabdaa ilmoo keetiif jazaa waan gaarii kaa'ee
siin jechuu barbaada. Ani dhiifama dhugaan nama tuquu sin barbaadu garuu oguu mucattiin kun akkas taatu xiqqoonatti dhagahame. Uummanni keenya gaa hoyi malee waan keerii irratti waliin yaadatu. Ani dhugaa waan dubbadhus wallaalee maaliibboo Oromoon magaalaa kana keessa jiru nu saalfachiise bar. Waanuma keerii takkasiin argani waanuma badaa waanuma bakka waanuma siirii wal qaluu wal tumuu maaloo dhiisa dachiin namaan hin dadhabne rabbi keessan sodaadha namni rabbiin sodaatiin maaluma sodaadha as keessaayyuu baanee dhiifnee rabbi beeka wallaahi akkana saaroon nurra roobaa bura wal dhiisa nuun kun abbaa wal biraa duu abbaa jiraatu rabbuma kana harka jirti wal dhiisa waliin nyaatina mucattii kanas hin miidhiina hin tuqiina rabbi ofirra sodaadha haadhaan qabdu mucattiin maaloo dhiisa kana guutummoo kan akkana godhaanii jiru haadha akkasii rabbiin namaan kenniin yaaboo duute yoo duute haadha jedha namni haata akkasiis haadha jedhamti meem hinde yookiin ofii hin taane yookiin daa'ima ishii hin taane wallaahi magaalaa kana baxabbaxxee namtittiin hagana geessu taa'ii du'aa'ee godhadhu haadha kooti haadha guddoodha nama guddoodha ilmoo kee yoo barbaadde ilmoon kee akka baatu yoo barbaadde waan keerii dalagi yookiin akkuma dura dhokattee jiraatte sana soo dhukattee jiraatte mucattii kana namni ishii ga'u hin jiru gaafa duraas mucattiin qashqaajaan ishiin faana jirtu sun mana abdii ababbaltee baafte asii jaartiin hajjii fi magartuun mucattiitti duulan wallaahi oguu waa'ee gaaddisee yaaddan hedduu garaa kana nama nyaatte hanga baay'ee garaa na nyaatte baay'ee na gaddisiifte akka haadha tokkotti na dhagahame ani waan hin dubbadhu sin qabu waan hin jedhu sin qabuuti du'aawuma godhaa fi rabbiin kana keessa isaan hundaa haa baasu rabbi wal nyaatu kanarraas nu haa eegu wal nyaate namni keenya wal nyaate woy saalfanni ba kanaafu waliin nyaatiin isiniin jechuu barbaada uummata keenya qaalii galatooma jiraadhaan har'aaf kanuma jechuu barbaadeni yaa ijoolleen baay'ee sagalee ta'ee fi waan koo deemi gargaarii kannaan jettan an gargaaruu hin danda'u mana kiyya bultii kiyya ijoollee kiyya wanti naa caalu tokko waan hin jirreefu haati dhalteetti jabaattee akkana gochaa jirti ani waan hin danda'u rabbiin karatuu fi hamtuu ishii nan dhageessisini seexanarra ammoo nama fakkaattee seexana ishiitti dhufte rabbi irraa haa baasu jedha yookiin borummoo kokkee fannisanii asinii baasu ta'aati du'aama godhaa isiniin jedha uummata keenya.